Hello? Akkam obboleetti? Nagaa. Maaliif gastii baqattee ati gastii koo? Maal dhageenye? An bakkan barbaadetti obboleettii kee baasuufani. Bakka siin qabamuu hin dandeenyetti akkasiin qabamuu hin dandeenyetti baasuufani. Kan ammoo obboleessi koo itti gaafatamummaa naaf fudhatu jettee hin fudhattaafi kunu. Obboleessi kee itti gaafatamummaa fudhatu miti asirratti dubbisuu hin barbaadu ani. Ani uummata bal'aa kanatti hin kenne jechuudha micoo kana. No, obboleettii waliin dhalatte an obboleettii. Galchee irratti hin bu'ina. Miki obboleessa koo ayyee. Isheen baaraki lakkoofsa ishee kun amma barbaade argeera. Thank you. Karaa wantiitiin karaa telegiraamii isin ergeera waan ta'eef kallattii lakkoofsa kallattiiti. Kennan dawwalaaf rakkoo tokko nabi. Ijoollee kaardii naa erga. Ilma namaa waa walii kennuun gaariidha. Yeroo walii kennuun gaariidha. Tokko ija beekaa tokko baala beekaa ni jedhan sagarala. Sini galee waa hunda beennan jenna. Yeroo walii kennee suuta jennee kunoo kaardii amma qabutti nan fitadha. Hello? Akkam obboleetti? Nagaa. Maaliif gastii baqattee ati gastii koo? Maaliif gastii koo baqatte? Namni si arrabsee jira? Namni si sodaachisee jira nu keessaa? Maali gaa tunu si wajjin jirraa? Intala Oromooti obsee jedhamti ati lookeeshinii naa ergii dhuftee si haafuutu dhaqii bira taa'iti akkaataa ati qabamuu hin dandeenyeen namicha sana qabsiifna jenne miti. Okay. Isa bira waan jirtu sodaatte? Okay. Gaafa sana isa bira jirte jechuudha. Gaafa naannaa softu. Maam nuti mudii diri gaafa sana isa bira jiraachuu. Anuu jedheera gaafa sana sitti himnaan didde jaalalli sanyii hin qabu jaalalli gosa hin qabu jennaan si bira ta'a ture gaafa sana. Amma waa isa jettani dudde jirtu moo waan tokko keessa jirtu. Jisi galchee? Ayyee ijoolleen dhuftee si haafuutu bahuu dandeessa giftii koo. Hin danda'ama obboleessi kee itti gaafatamummaa kanaan fudhata. Itti gaafatamummaa jechatti naan jedhaartu kanaa obboleessi kee haa fudhatu. Al tokkittii kana bicha ol qabashii sagalee kee gadi qabeensii dubbisaa ture. Obboleessa keenya dhagaa jirta al tokko dhagaan jira naan jedhi. Maal dhageenye? An bakkan barbaadetti obboleettii kee baasuufani. Bakka siin qabamuu hin dandeenyetti akkasiin qabamuu hin dandeenyetti baasuufani. Kan ammoo obboleessi koo itti gaafatamummaa naaf fudhatu jettee hin fudhattaafi kunu. Obboleessi kee itti gaafatamummaa fudhatu miti asirratti dubbisuu hin barbaadu ani. Ani uummata bal'aa kanatti hin kenne jechuudha micoo kana. No, obboleettii waliin dhalatte an obboleettii koo mormee jechuudha miidiyaarra ba'e. Dhageessa bara 2017 ba'ee uuu hin beeku jedhee obboleettii koo tokko mormeennaan uummanni safuu dhabboo eessaa baate ati naan jedhee sareeratti qalee viidiyoo dhakaase waan akka jedhamu hin jiru. Dhageesse waan obboleettii yeroo jedhu amma ani amma jechuun sunitti dabarsee kenne miti. Kenne jettee bor karaarraa dhabdee jennaan akkamitti amannanu. Obboleettii kee haadhoo keetii dhaggeeffadhu. Waan nu fuudheemu argaa jirta. Waan deemaa jiru argaa jirta. Ati keessaan dawwali obboleettii koo dan saalfachiisini.
du'a soota ilawaa tokko waadaa si gala yoo isa karaa dhugaate obboleettiin kee karaa dhugaatiin nu wajjin dhaabatte wallaahi amantii kooti kun dhageesse abbaa fedhee deen kakadhuan wallaahi obboleettii kee wajjin dhaabanna sana sin barbaadanna haala obboleettiin kee illee dhiigasiiti waan ta'eef haala siin miidhamuu hin dandeenyetti itti mari'annee keessaan xumurra akkasiin miidhamuu hin dandeenyetti yoo dhuguma sodaan kana ta'e dhageessee kana waadaa si galla lakkii immoo jettanii waan biraatti thank you. Abbaa galuu galee. Kanaaf abbaa galuu galee isin dubbatinaati. Bakkuma amma qabde tana qabdi. Yoo muka jarraa duutee jiraatte dhageessanii yoo duutee amma maatiin ikkoo abdii murateen kalas duutee jedhamee gurra bu'eera jirti yoo jedhame iyyuu gana ammas akka waan biraa wayiitti ganaa fudhata. Kanaafi yoo jiraatte akka jiraatte yoo duutes immoo reenfisii argamee harkaan maatiin yoo qabbarate akka waan argeet jedhee gadee laala hin jirtu jedhamee jennaan namaatiin obboleessiin bu'aa jira ilmi dhiiraa akka qalliitti hin ba'u ilmi dhiiraa wanni xiqqoon isa boosiftu asirra taa'ee boo'ee oromoo sinitti kennanni qajeelaa jiru kun obboleessa bartaniittu viidiyoo rifatanii ta'an obbolaadha kanaafi ni jirti sin jedhina hin jirtu hin jedhina yoo jiraatte as baatee arguu barbaanna yoo hin jirre immoo reefa siillee yoo arganne akka waan jirtuuti akkasii miti ma akkasuma kana jennaan of amansiiftanii booddee isinillee qalbiin isin cabaa jirtin jedhinaa gonkuma wallaahi ani irraan beekuwan anis akkuma keessan duudaadha isinillee akka dubbattutti duudaa kana cabsineeyyi itti seennee yoo rabbi jedhe waan jiru isin beeksifna isiniin jedhe isiniif hagalu qalbiin keessan isiniin dhukkubiniifan jedhe galatooma dhaamsa dhaammadhaatii waa'ee isii dagadhaa kana booddee ammaaf jechuu kooti asirratti dubbachuun barbaanne tasuma nan dubbachiisa. Waan inni uummata bal'aa kanarratti dubbachuu jiru jira. Na dhagaa jirtu miti? Dhagaara dubbadhu. Egaa kaa obboleettii keenya baay'isee bojaa dhabne irraa yookaan duutee fi hin duute ishii waan nuti beeknu hin jiru. Ishiinis akkasuma waan beektu jiraachuu dhiisuu danda'a kan dhageesse uummata kanarratti dura dubbatteetti. Ammas immoo uummata kanatti imaanaan kennu yoo jiraate ishii sana yoo dhabne ishii kana immoo akka dhabne uummata bal'aa nama 2,000 ol kana keessatti dubbachuun barbaada. Dabarsee kana sirriitti kenne yoo jiraate akka ishiin lubbuudhaan nu jalaan banne akka ishiin nu jalaan dhabne kallattiittiin immoo obboleettii keenya kana gargaaruu dandeessu yoo dandeesse hamma dandeessetti uummanni bal'aan kun akka bira naa dhaabatu jedha. Kana waadaan uummata 2,000 irratti obboleettii kee sirraa fuudheera waadaadha. Wanni siin taatu tokko hin jiru haala siin hin miidhamne tokko sitti beelama tokko du'etti tokko akka fayyaatti qaluusa jedhan sana hin fudhuan. Garuu dhugaan barbaada as keessatti. Dhageessee? Tokko galatooma baay'eessa. Kana na amani akkasiin hin miidhamnetti yoo lee dubbiin jabaattee jette wannan sitti yoo dubbiin jabaatte dubbii waraqaa seera qabeessummaa dhabuutiif yoo biyya galteen alatti wallaahi qabamtee itti murtaa'u na amani. Kana isatti yoo biyya galte uumaa rakkoon qabu. Ninuun galtu Mubaarak achuu wanni ga'u hin jiru. Wallaahi qaban sanuu yoo rabbi jedhee achi hin geettu. Dhiisi addan baasii qalas finneerra galatooma waan biraa kawaayee kanaa cufaati maatii waan dubbadhaati nagaatti nu bulaa rafaa gaaddisa keessaan sun dubbisa waan ta'eef. Mubaarak wanta amma hundumte keessan iyyuu galatooma. Naman baay'ee galateeffadhu obboleettii keenya ganne rabbi umurii ishii nuuf haa dheeressu galata nurraa qabdi ganneeni atillee akkasuma galata guddaa nurraa qabda hundumti keessaniyyuu jechaadha sin jaalanna galata guddaa nurraa qabdu nuti maatii kanaa wal dhabuun barbaanne maatii kanaa walitti bu'uun barbaanne maatii harka tokkorraa nyaannu maatii dargaggeessi keenya wayyaa irraa fuudhee uffatu maatii dhabuun barbaannedha maatiin kunillee jechaadha. Isa kanaaf amma yoonas callifne nuti karaa nagaadhaan hin xumurama taanan nuti namaanis walitti hin buunu akkuma kaleessatti wajjin jiraanna micoon keenya immoo yoo jiraatte nama hundaafuu gammachuudha. Yoo duute immoo du'aa ishis arganne dhugaa ishis arganne inni kun nu gammachuudha. Gara lachittuu nu gammachuudha waanta ta'eefu
du'aa ishee fudhannee awwaallachuunis nuuf gammachuudha. Jiraattee jiraashii immoo argachuunis nuuf gammachuudha. Kanaafuu nuti sammuu keenya saayikoo keenya irraa waanta ta'eef inni kun rakkoon qabu baay'ima waanta nama dhiphisu hin qabu. Hundumti keessanii galatooma asitti tufaan bakka hundee bu'een dhiifama sin gaafadhaa. Dhiifama nu godhaayi. Dhiifama guddaa sin gaafanna. Dhiifama amma sirra deddeebi'ee dhiifama sin gaafanna. Kanaadha. Dhugaa keenya jechaadha. Sirriitti kennee ammas. Haasaa kee addaan kutee abdii godhattanii kaatanii dhabuurra dhabneerra jettanii abdii kutattanii kaatanii argachuu wayyaa jirtin jedhinaa kana booddee simmaatiin. Yaa yoo amansiifne irra. Nama nu biratti du'eeyyuu nama obbolaa keenya obboleettii keenya biratti duuteeyyuu hin duune jennee eegaa turre nu dhaabannee maatiin kamtu nu deddeebi'ee ilaalaa ture. Ka'eenaan dubbataa laata jedhee fira nu biratti du'eeyyuu jechuudha. Kanaafi shakkii keessa galtanii hin duune laata ni jirtii laata jettanii of wasawwastanii bor waan biraa gadi isinitti baanaan cinqamurra duuteettii garaa keessa muradha. Ilaahan kanuma asinitti maana kanama tokkotti. Duuteettii garaa muradhaa maatiin. Bakka. Duuteetti jedhamee ka'ee wanni biraa yoo dhufes gammachuudha. Kanaaf akkuma duuteetti jettanii qabattanii ittuu deemtanii naa wayyaa gara kooti. Hin jirti jettanii qabattanii booddee intilaan keessatti qabuu hin qabu. Duuteetti jedhaa garaa muradhaa. Bakka. Naddi saamuutirra jirta. Naddi saamuutirra jirta. Nu beeko. Waaqayyoon ulmaa kee kaffaloon waan hin jedhu hin qabu. Dubbii kana situ qabeetu asiin nu gahe ani dadhabeetu iyyuu dhiiseeyyuu ulfaadhu jiraadhu. Saba koo bal'aa uummata Oromoo sinillee eengaddaa kaastanii warroon asirra dadhabaa turtan ulfaadhaa jiraadhaa. Waaqayyoon obboleettii teenya yoo lubbuudhaan jiraatte si nama gammadu nu haa taasisu. Yoo lubbuunis darbite immoo nama reeffa ishee argatee dhugaa ishee baasu waaqni nu haa taasisu. Maatii isheetiif waaqayyo jabina isiniif haa kennu. Ammallee yeroo deddeebi'ee waan hin jiru adaraa keessan maatiidhaaf eeggadhaa, haadhaaf eeggadhaa, obboleessaaf obboleettiidhaaf eeggadhaa, waan dubbattan hundaafuu maatiidhaaf eeggadhaa. Obboleettiin teenya tuni akkuma keemma kamiituu dalagattee biyyaa baate malee maatii ishee cinquuf yookaan immoo reeffi biyyatti galuuf miti kan baate. Dalagatteef jijjiiruuf biyyaa baate waa'ee waan akka malee hunduma keenya yaa oolchu ijoollee biyya arabaa jirtan rabbiin bicha isin haa eeguun jaa. Rabbiin hunda keenya haa eegu akkuma nagaadhaan baatan nagaadhaan waa'ee isinaa dhawuu maatii obboleettii keenya as keessa jirtan hundi keessanuyyuu nu jabaadhaa siniin jedhamu beeku ulfaadhaa uummata Oromoo saba bal'aa ulfaadhaa hundi keessan nu jiraadhaa siniin jaa ugaashii waa'ee lafatti hin gatiin ugaashii waa'ee nu haa baasu. Obboleettii teenya taanis immoo waa rakkatteetu jiraayyuu ugaan tala kanaa obsite. Waumaa rakkattee ishis immoo waa'ee rakkina san keessaa ishee haa baasu. Rabbiin ishis furmaata haa laatuu fi adaraa keessan ammallee dabalee waan isiniin jiru waan dubbattaniif of eeggannoo. Maatii micayyootiif of eeggannoo godhadhaa haadha micayyootiif. Maatii micayyoo amma haala hamaa keessa jirti. Waan akka nama gaddisu wanni nuti asirratti dubbannu immoo maatii bira ni ga'a. Kanaaf of eeggannoo haa godhannu ulfaadhaa isiniin nu jiraadhaa ulfaadhu naa jiraadhaa. Namoonni hedduu keessaan dhuftanii dhiifamaa wajjin ammana cufuufanii anaasaan barbaadu namni hedduu keessaan dhuftanii maal siin jettee adaraamee waa siin jettee ana obboleessa abbaan kootiif abbaanis yoolii obbolaadhaa haati kootiif haati sii maaloo naan jettanu karaa gaaddisaatiin naqu nama. Guruppii ijaaruufanii gaaddisaan isin hafidu guruppii isaatti isin galcha warri fira taatan dhumatela. Gaaddisaan Diifoolee fi artistii Tufaa waan soban qabneef qofan gaaddisaa wajjin fudhadhee guruppii ijaarradha. Nama gaaddisaan fidee lakkoofsa gadhiise fira jedhee tamanu fideetan isin galchaa jechuudha dhumate. Gaaddisaa dubbisaan hin gaafatina. Kalaas Mubaarak sagalee WhatsApp naa deebisi. Dhumarratti dhaamsina ni qabu. Yaada amma asirraati haasa'amaa jiru kana wanta amma dubbatamaa jiru kana xiqqoo ishii dubbadheen dhaamsa koo xumura isinitti hin dheeressu yaa durmayyuu dheeratee jira waan ta'eef maal jechuun barbaade duuti jira duuti durmayyuu jira namni biyya keessatti asitti biyya keessatti Itoophiyaa keessattis du'aa jira carraan isaa qaqqabnaan biyyaan baattis du'aa jira dabareedhaan hundi keenya iyyuu dachee kanarraa hin kaana
duuti wanta beekamaadha waan ta'eef kan nu rakkise dhabamuu reeffa argannee jennaan bakka duuti duruu jira waan ta'eef itti amannee kan teenyu ta'a. Caalatti immoo fayyaa ishii yoo arganne immoo hundi keenya iyyuu gammachuu qabnaa jechuudha. Namni kanatti hin gammanne wanta hin jirreef jechuudha. Kan biraa immoo obboleettiin keenya warqiin kan ishiirraa barbaadaa turre si tajjeesee as fidi jechaan turre icciitii mucayyoo kanaa hin beektaa sita amma tokko beekaa du'a ishiis kan labse siidhaa achiillee akka baatu haala kan mijeessaa ture siidhaa nuu himi jechaa turre ammas isa kana irraa barbaanna malee waan biraa miti diinummaa biraa kan walirraa hin qabne ta'uusaa gamanumaan isinitti himaa. Obboloonni kiyya immoo dhiiga Oromoo dhugaa badi isa karaarraa bade isa karaarraa gore warqiidhaafis haa ta'u mucayyoo duute kana baay'iseedhaafis haa ta'u warra afan warra adda biraatiifis haa ta'u bifa kanaatiin wal gurmeessitanii iddoo tokkotti dhuftanii mana abbaa tokkoo keessatti ol seentanii akka kanatti dhugaa bade barbaaduuf lubbuu bade barbaaduuf waan jiruuf kutannoodhaan itti deemtan dhuguma dhugaa jecha isiniif hin qabu guddaa galatoomaa nuu jiraadhaa. Warri immoo mana keessan keessatti waamtanii namoota kana affeertanii icciitii jiru akka baasaniif haasofsiistan Mubaarik Ganniinfaa akkasuma obboloonni adda biroo hundi keessan dhuguma dhugaa gooftaa dubbachuuf guddaa galatoomaa nuu jiraadhaa umurii dheeraa qabaadhaa. Kana